السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكملتي يروجلنو نمني أكتي أولي أباتو بيكا أولان أولتي بيكا جت يورمون أولان بولتي بيكا أكتي بولي موبا بيكا جت أولون كلي أولودا وفي وجين أولتيمو نما وجين أولتيمو ربي وجين أولتيمو هندما وجين أولتيمو يروفيلتو إنيو وجين أولي جتيغانا مكات أكنا يروجلمو نمني شتو نغدو شتو جدا namni gaazii nagadu gaazii jedha namni waan hojjetaa oole fakkaata gaalaa eessa oolte jennaan bakkan oolee qaama kan koolaalaa jedhan gaalli akkana jechuun immoo lisaan alhaal waan namni irraa haasa'u kanaan lisaan alhaal jedhaniin yeroo ammaa kana keessa wanti kana jennuuf ijoollee koo baga jiraattanii ilmaan dhaluun nu galeera yookaan immoo utuduma nungadin ilmaaniif abbaataan ilaalatti jechuu shakkii qaba yeroo ammaa kana keessa abbaan ilmoo to'achuu wallaalee yookaan haadhatti qopheessuu wallaalee irra caalaa namni ilmoo to'atu haadha abbaarra haadha irra dhiyoon haadha isii rakkinni biraa godaansee ilmoo siidaa deemte biyya arabaa yookaan biyya faranjii yookaan biyya adda addaa teessu kana yookaan immoo isiin akka namaan ta'a jettee deemte yookaan immoo bakka utuun ta'ini haadha isii ilmoo guddisuudha jecha ilmoo guddisuu rabbi mirgeesseef ilmoo dhumti ati guddisuudha rabbi sii mirgeessee naan bira jirtu kuni tokkoffaa atumti bira jiraate seen guddachuun alhamdulillah jechuu wajjiniini mucaan kan kee ilma akkamiitii wajjiniin oola ollaa akkamiitii wajjiniin oola ganda akkamiitii wajjiniin oola saahibni hamaan bakka hamaa geessaa jira ijoollee saahibni gaariin immoo bakka gaariitti ol geessaa jira saahibni fokkisaan ijoollee kee fokkisiisaa jira oolte yeroon siin jedhu akkamittiin oole ani eenyu wajjiniin oole saahiba an filadhe eenyu faadha kaleessa saahiba akkamiitii wajjiniin toole gaafan saahiba sakamiin ooluun akkamitti oole mas gaafan saahiba sakamii wajjin oolanii akkamitti oole kana yeroon siin jedhu hintalli ijoollee tokko jirti ijoolleen durbaa tokko kan ijaaba si eeggattee maaloo si eeggattee naamusa si eeggattee safuu eenyummaa si eeggattee safuu maalummaa si eeggattee akkanuma wajjin nama biraatii wajjiniin saba biraatii wajjiniin mataa amantii biraatii wajjiniin hintalan taane wajjiniin ooltee harkiftee bakka gaarii fiddu meeqa jirti kan bakka gaarii fiddu yeroon siin jedhu kan naamusa abbaan kee maal siin jedhu abbaa kee bakka mallee dhaabdu abadan haadha kee maal siin jettu jalqaba jaallachuun dirqama qalbii namaa keessa qubachuun hin danda'ama namni qalbii keessa yoo qubate achitti of eeguun garuu rakkisaadha kanaaf saahiba filachuu keessatti namni hedduu ta'abuu nama barbaada ilaa ati yaa abba amaanaan irra jiru maal faadha beeyta amaanaan nurra jiru ijji amaanaadha gurmuun amaanaadha qaamni amaanaadha harki amaanaadha miilli amaanaadha bakka ati ilaaliin jette bakka ati ilaaluu hin barbaanne silaalchifti kanaaf amaanaan kun akkamitti eegamaa jira haati mana amaanaadha qilleensi amaanaadha samiin amaanaadha ardiin amaanaadha kanaaf saahiba filachuun dargaggeessa ammaarraayis abba atis saahiba filachuun aayyoo atis saahiba filachuun obboleettii dhiiraa atis saahiba filachuun borsumatu haadha waan ta'eef hadda of qopheeffachuun. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.